እናቱ ታማ በሕክምና ስትረዳ ቆይታ ሞታለች። እዩ ጩፋ ይፈውሳል የምትሉ ከሆነ እናቱ ታማ በሕክምና ስትረዳ በነበረበት ሰዓት ለምን አልፈውሳትም የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ኮሜንት ላይ ብዙ ጴንቶች ተንጫጭተዋል። በነገራችን ላይ እዩ ጩፋ በሚሊዮን የሚቆጠር እምነት የሆነው እስልምና ላይ ሲዋሽ ሲቀጥፍ የሐሰት ድራማ ሲሰራ እዩ ፈወሰ እያላችሁ ስታራግቡ ለነበራችሁ እናቱ ታማ ለምን አልፈወሳትም የሚል ጥያቄ አብራችሁ ከኛ ጋር መጠየቅ እንጂ ለምን እናቱ ሞተች ለምን አልፈወሳትም አልሽ አትበሉ። በሚያስቅ ሁኔታ በጣም ብዙ ሴቶች ናቸው ኮሜንት ላይ ኢየሱስ ያድናል ያላችሁት። በነገራችን ላይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ሴት ልጅ የሚያድናት ባሏ እንጂ ኢየሱስ አይደለም። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው ደብዳቤ ላይ ሴት ልጅ የምትድነው በመውለድ እንጂ በኢየሱስ አይደለም። ሲጀመር ኢየሱስ አያድንም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ዮሐንስ ብትሄዱ ኢየሱስ አድናለሁ ብሎ የተናገረበት የለም። የሚያድነው ፈጣሪ እንጂ ኢየሱስ አያድንም። አድናለሁ የሚል ዋስትና አልሰጠም። ሴት ልጅ ደግሞ የምትድነው ለባሏ በመታዘዝ ለባሏ በመገዛት የባሏ ባሪያ በመሆን ለባሏ ልጅ በመውለድ እንጂ በኢየሱስ አይደለም። ደግሞ የሰው ልጅ የሚያድነው እምነትና ስራ እንጂ ኢየሱስ አይደለም። ኢየሱስ እምነትና ስራን ነው ያስተማራችሁ። እምነትና ስራን ፈጽሙ፣ የኢየሱስን አምላክ አምልኩ፣ ከዛ ትድናላችሁ። ነገር ግን ኢየሱስን አምላክ ነው ብሎ በማምለክ መዳን የለም። ኢየሱስ ያድናል በማለት መዳን የለም። ስለዚህ ወገኖችን ሴቶች ኮሜንት ላይ ኢየሱስ ያድናል ያላችሁት ባላችሁ እንጂ የሚያድናችሁ ኢየሱስ አያድንም። ሌላው እዩ ጩፋ ይፈውሳል ብለው እዩ ጩፋ ጋር ሲሄዱ ለነበሩ ሙስሊሞች ይህን ቪዲዮ ሸራ አድርጉ። የእዩ ጩፋ እናት ታማ በህመም ስትሟቀቅ እናቱን መፈወስ ያልቻለ ሀሰተኛ ሰው ነው። እዩ ጩፋ ይፈውሰናል ብላችሁ ከፈራሻችሁ ተነስታችሁ የሄዳችሁ ሙስሊሞች ይኸው ተመልከቱ ብላችሁ እዩ ጩፋ ጋር የሄዱ ሙስሊሞች ይህን ቪዲዮ ሸራ አድርጋችሁ አድርሱልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያጀማ እንዴት ቆያችሁ? ትናንትና ዋን እንዱማ ድርሳ nageenya raara jaallu waaqayyoon jiraatas ni abaayatu inni arrabsuu an akka shin jettin jedhu baga jiraattan obboleewwan kiyya hundumti keessanu baga har'a keessanii warri haraa subscribe tuqa homaan taatani warri turtani like tuqa warri turtani share godha warri qorrotu irraa qorrotu gochuu beektan qorrotu godhaa intala kana biraan naagaa loluufis hin dhufne arrabsuufis hin dhufne waan jibraa jechuufis hin dhufne ani hin barbaachisu arrabne lolli waan biraa hin barbaachisu isa shin jette jechuu hin dhufne ani garuu yeroo baay'ee nagartuu akkuma beektanii amantaa namaan jibbu amantaa namaan arrabsu amantaa qabdanii naa kadhadhaan jedha malee waaqayyoodhaan waan barbaadan tamana waan fayyise naa kadhadhaa fayyi jedhiti ni waan barbaadan tamana amanaati jabaadhaa sin jechaa ture har'a garuu natti dhaga'ame maal fakka natti dhaga'ame immoo sin ibsa har'a garuu baay'ee natti dhaga'ame mucayyoon kun attamittiin dhirsatu nama fayyisa malee dubartiin tokko dhirsaa daa'uudhaafi dhirsaa abboomamuudhaan fayyiti malee Yesuus Kiristoosin fayyisa kan jedhu ishina marfaan dubbattee geessanitu seera uumamaa kaase amma mul'ata Yohaannisitti hin jiru waan akka kana eessatti dubbiftee eessa keessaa dhabdee haadhooko eessa keessaa Yesuus nama fayyisa jechuu dhabde maaliif amantii nama tuquu maali barbaachise nama arrabsuu maali barbaachise iyyuu maali haati isaa yoo duute nuni kun jechuudha ani ishiin da'uuf jiru kun iyyuu yoo narra du'e iyyuu dhirsi koo agalgaa'ii ta'e paasterii ta'e raajii ta'e na fayyisuu hin danda'u gooftaa Yesuus nan fayyifne taana qanii kooti namni immoo dhaabatee nafu fakkeenyaaf ilmi kan koo tajaajilaa ta'e raajii ta'e mucaan koo raajiidha ta'e ani immoo haadha isaati ta'e na oolchuu hin danda'u inni yoo waaqayyoo na oolche malee si galee obboleettii koo na oolchuu hin danda'u gonkumaa maqaan ittiin fayyuun kan nuuf ta'u waaqa jalatti kan nuuf kenname jedha macaafa qulqulluu hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti dubbifachuu dandeessa obboleettii kiyya kan ittiin fayyuun nuuf kennamu waaqa gaditti Yesuus Kiristoosin malee tokkoon illee kan fayyuun nuuf ta'u tokko hin jiru macaafa qulqulluu ati garuu dogoggora hojjette dogoggorteetta aboo sirullah ani waan akkasillee haasa'uun barbaanne nuuf kashaa warri kaanii hundumti keessan dhageessanii TikTok irraa waan baay'ee nagaa ooltu garuu dhugaa waaqaan siniin jedhan tarka kana biraan nagaa footoo ishee irratti nan maxxansa biraan naageessu waan ishin jette kana maqaan fayyuun nuuf ta'u nu ragaa wajjiniin ishi ragaa baaneeti
yeroo baay'ee nama dubbachiisa namni keenya dubbannu waa'ee namaa yoo jedhan nama dubbachiisu hin dhimnes immoo yoo jedhani nama hin dhiisisu too dhageessanii isin dubbachiisu jechuudha. Lafa kamirratti dhirsiniitii fayyise dhirsaaf abboomamuudhaan eessattuu fayyina namaaf ta'e dhirsaaf abboomamuu fi dhirsaaf daa'ima dahuu fi fayyina lubbuu ofii yookiis immoo dhukkuba irraa dhukkubsatan irraa fayyuu maaltu walitti fide? Maaliif akkamitti eessaaf eessaa walitti dhufa? Dhirsa kooti abboomamee ergan akkas ta'e immoo isa abboomamee iyyuu miilla isaa iyyuu dhiqee mataa isaa hooksee fi maaliif hin fayyine ree? Maaliif hin fayyu ree? Yesus Kristos. Hojii ergamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 nan dubbisa obboleettii kana biraan adaraa naa gaha. Dhugaa Waaqayyoo isiniin jedha yoo barbaadan kanuma kanaan sheer godhaa biraan naa gaha. Isinitti agarsiisa footoo ishee isiniin maxxansa. Boqonnaa 12 irratti obboleettii kiyya dhaggeeffadhu waan jedhu siifi. Eshi fayyinni maqaa gooftaa Yesus Kristos waan hundumaa gararraa jiru nan dubbisa dhaggeeffadhu. Fayyinni Yesus Kristos duwwaadhaan dhageesse. Fayyinni Yesus Kristos duwwaadhaan malee kan biraa ittiin tokko illee hin jiru. Kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaatiif hin kennamne jedha. Waaqa jalaa ilmaan namootaatiif kan kenname tokko illee hin jiru. Dubbifachuu dandeessa. Mee dhaqi dubbisi yoo dhabde asumarratti kootu deebii na gaafadhu. Hojii ergamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dhaqi dubbisiiti. Sii galee dhaqi dubbisi kootuuti eessatti argitee naan jedhi na gaafadhu. Siin deebisaan immoo ati garuu macaafa qulqulluu keessanii keessatti seera uumamaadha hamma mul'ata Yohaannisitti maqaa Yesuusiin hin fayyama kan jedhu hin jiru. Barraa'ee hin jiru jette. Akkamitti barraa'ee hin jirre? Maal of keessaa fuunee dubbifnaarra kan barraa'ee jiru malee sagalee Waaqayyoo. Iddoo kam keessatti dhirsi niitiidhaaf abboomamee niitiidhaaf gadi jedhee dubartiin niitiidhaaf abboomamtee dhirsaaf abboomamtee dhirsa ishiitiif gadi jettee bultee isa kabajjee isaaf daa'ima deessee fayyiti malee dhukkubarraa hin fayyitu yookiis wanni fayyisu hin jiru. Yesus Kristos immoo ana malee namni biraa hin fayyisuu jedha. Isa karaa jireenyaa karaa dhugaa jireenya ana kan jedhu dhiisiiti. Waa'ee fayyinaa sitti maa jira? Macaafa qulqulluurra hin jiru jette. Ati garuu misiliimadha nan beeka. Ati garuu macaafa qulqulluurra hin jiru jette. Intala kana beekuu dandeessu akka intala ani dhiifama naa godhaa. Amantii namaan tuqu nama nan jaalladha. Namni immoo waan barbaadetti ho'a malee intala kana laalaas. ስትረዳ ቆይታ ሞታለች። እዩ ጩፋ laala intala kana sirriitti. ከሆነ እናቱ ታማ በህግ biraan ga'a ishii. በነበረበት ሰዓት ለምን Obboleetti kiyya Waaqayyo sitti araaramu amantaan kee sitti araaramu akka amantaa keetti Waaqayyo kee sitti araaramu nati waaqessatu Allaan kee Rabbi kee sitti araaramu malee macaafa qulqulluu keessa hin jira macaafa qulqulluu keessa hin jiru hin jedhiin akkasumaan hin sobiin gadi baate iddoo baay'ee jira sii dubbisuu hin danda'a. Tokko xiqqoo dadhabeen jira lammanni immoo ganaa viidiyoo sinirratti hin dheeressuufanii malee akkana miti sirreeffadhu ishii akkana miti siin jedha adaraa biraan naagaa sheerii tuqaati. Homtuu sin hin miidhu. Ishiin sin hin miidhu asirratti naaf haa deebiftu akka maqaan ittiin fayyan hin jiru jette waan ta'eef maqaan ittiin fayyan immoo hin jiran jedheeni isin iyyuu hin beektu kana. Gadi garuu baay'ee natti dhagahame waan biraa haasa'uu hin barbaanne amma waan dhugaa Kiristoos isin hin jedha haasa'uu hin barbaanne hojjechuus hin barbaanne hin ture. Ituma laalaaruun natti dhagahame baqqaa natti dhagahame. Jecha ishii keessattuu ishiin dhirsaa fi yoo abboomamanii fayyinni jira. የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ኮሜንት ላይ ብዙ jettetu baay'ee አብራችሁ ከኛ ጋር መጠየቅ እንጂ ለምን አትሱስ አይደለም። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው ደብዳቤ ላይ ሴት ልጅ የምትድነው በመውለድ እንጂ በኢየሱስ አይደለም። dubartiin tokko kan fayyitu dahuudhaan malee በኢየሱስ ክርስቶስ biyyoon maal taatetti Waaqayyoon fayyisu Yesus Kristos hin fayyisu jechaa jirti dhaggeeffadhaa. ዮሐንስ ብትሄዱ ኢየሱስ አድናለሁ ብሎ የተናገረበት የለም። የሚያድነው ፈጣሪ እንጂ Yesus Kristos na fayyisa jedhee maaliif hin dubbanne dubbatee hin jiru. Atuun dubbifne malee doowwan dhumman isaayyuu maal akka ta'e isheedhaaf hin galle garuu ishiin vi'uma argachuudhaan maxxarii ishee jetti godhattee dhuftee asirratti labalabamuu dhuftee malee. Amma waan biraan hin dubbisiin ana jibbitu obboleewwan kiyyaas keessa jirtan baay'eeni amantaa biraa qabdanii. Ani garuu isin jaalladha garuu amantaa namaan tuqiina hin barbaachisu isinis ta'u amantaa namaan tuqiina
view dabalachuudhaatanii laayikii argachuudhaatanii amantaan dhugaa waaqayyo isiniin jedha biyyeetti gadi hin dabalamoo birriin seexanadha. Agarree dhabneerras argineerras faayidaan qabu. Faayidaan yoo jiraate warqiillee miti faayidaa yoo jiraate fayyaa ilmi namaa qabu bichaadha. Sinii galee birree irratti hin hojjedhaa hin argadhaa bor iddoo ta'e buutishii seexanadha. Faayidaa guddaan kiristoosii gaditti fayyaa namaati. Amma uumaan dubbadhu footoo isheen maxxansa laayikii naa godhaati biraan naa sin jedhu irraa biraa qabdan akka waan biraan naan hin jenne sin qeequuf miti. Yesus Kristos hin fayyisu Yesus hin fayyisa kan jedhu siruma barreeffamee jiru jecha shin jette irratti na dubbachiise malee dubbachuu barbaade miti nagaan naa